Akkam jirtu maatii chaanalii kana waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee barnoota argachuuf chaanalii kana waan subscribe gootanii hordofaa jirtaniif qofa hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Har'a niin qabadhee dhiyaadhe waa'ee dhibee tasa du'anii argamuu daa'immanii kan jedhamu yookaan sudden infant death syndrome kan jedhamu waa'ee kana irratti hubannoo maatiif ta'u qabxiilee gabaaboo qabadheen jira. Akka armaan gadiitti na hordofaa. Hiikni dhibee kana jechuunis hiikni dhibee sudden infant death syndrome yookaan tasa du'anii argamuu daa'immanii kana daa'imman umuriin isaanii waggaa tokkoo gadi ta'an osoo duraan dhibee tokkollee hin qabaatiin yeroo hirribaa ka'an tasa du'anii yeroo argamanidha. Daa'imman duraan nagaama turan dhibee tokko kan hin qabne ganama gaafa ka'an tasa du'anii hirriba keessatti du'anii argamuu kan jedhudha dhibeen kun. Akka addunyaatti daa'imman 1,000 dhalatan keessaa daa'imni tokko sababa dhibee kanaa dhalatanii osoo waggaa tokkoffaa isaanii hin kabajiin du'aan addunyaa kanarraa boqotu jedhama. Kana jechuun daa'imman 1,000 keessaa daa'imni tokko birthday isaanii waggaa jalqabaa osoo hin kabajiin osoo duraan dhibee tokko hin qabaatiin ganama gaafa hirribaa ka'an maatiin yookaan halkan gaafa ilaalan daa'imni lubbuun kan hin jirre ta'uu argu jechuudha. Akkasumas biyyoota guddatan keessatti daa'imman umuriin isaanii ji'a tokko hanga waggaa tokkoo gidduu jiran kan sadarkaa tokkoffaa irratti du'aaf saaxilu dhibee kana jedhama. Biyyoota guddataa jiran akka biyyoota keenyaa keessatti dhibeewwan adda addaa jiru kanneen akka garaa kaasaa, kanneen akka dhibee nimooniyaa, kanneen biroo kan daa'imman du'aaf saaxilanii haa ta'u malee biyyoota guddatan keessatti kan daa'imman umurii ji'a tokko hanga waggaa tokkoo jiran kan sadarkaa tokkoffaa irratti daa'imman du'aaf saaxilu tasa du'anii argamuu daa'immanii kana yookaan sudden infant death syndrome kan jedhamu. Maatiin wantoota gurguddoo armaan gadii dalaguun dhufaatii dhibee kanaa hedduu hambisuu danda'u. Inni guddaan maalti fida jennee gad fageenyaan baay'isnee haasaa dheeressuurra maatiin maal gochuu qabu dhibee kana ittisuuf. Akka dhiyeenya kana waa'ee kana irratti maatii hawaasa hedduuf barnoota kennuu irratti dhibeen kun biyya Ameerikaa irratti persentaa 50 irrateera. Hawaasa hubachiisuuf yookaan hawaasa barsiisuun jechuudha. Mee maatiin wantoota gurguddoo maal yoo godhanidha akka dhibeen kun hin dhufne taasisuu kan danda'an yoo jennu inni jalqabaan yeroo hundaa daa'imman dugdaan raffisuu. Waan kun waan salphaa fakkaata. Daa'imman yeroo hundaa akka dugdaan rafan taasisuun qofa dhibee kana persentaa 40 hanga persentaa 50 irra jedhama. Jechuunis garaaf cinaachaan raffisuu dhiisuu. Daa'imman gadgala gashanii garaa isaanii gadgala gashanii fuula isaanii gadgala gashanii raffisuun cinaachaan raffisuun akka daa'imman tasa du'anii argaman taasisa jechuudha. Yoo cinaachaan ciibsine rakkoon isaa maala daa'imman gadgalagalanii argamuuf isaanii asii achi gaggalagal waan ta'eef daa'imman. Kanaaf daa'imman cinaachaan ciibsine gara fuulaan gadgalagaluu danda'u jechuudha. Kanaafuu garaaf cinaachaan raffisuu dhiisne dugda isaanii raffisuu qabna jechuudha. Wanti kun waan salphaa fakkaatu malee lubbuu daa'imman hedduu du'arraa kan hambisedha. Inni lammaffaan daa'imman waliin daree tokko keessa rafuun akkasumas siree adda ta'e irra kophaa raffisuu waliin rafuu dhiisuu jechuudha. Wanta dhibee kana fidu keessaanii tokko daa'imman waliin rafuu siree tokkorra abbaa haati daa'imni siree tokkorra waliin rafuu. Inni kunis akka daa'imman tasa du'anii argaman kan taasisu keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee maal gochuu qabu? Tokko daree tokko keessa rafuu qabu. Daree garaagaraa keessa rafuu hin qaban. Haati halkan kaatee harma hoosistii amma haala mucaa cheek waan gootuuf waan ilaalaniif daree tokko keessa rafuu qabu. Haa ta'u malee siree garaagaraa irra rafuu qabu. Daa'imaaf sireen kophaatti qophaa'uu qaba jechuudha. Daa'ima waliin daree tokko keessa akkasumas siree adda addaa ta'e rafuun barbaachisaadha jechuudha maatiin. Inni gara biraan wantoota daa'imman irra rafan xiqqoo kan jajjabaatoo ta'an taasisuu. Wantoota daa'imman yeroo ammaa irra rafan ispoonjii yookaan firaashiin kan baay'ee lallaafoo ta'anii fi kanneen ispoonjii ta'anidha. Kanneen kun immoo akka daa'imman tasa du'anii argaman kan taasisan keessaa tokkodha jedhama. Kanaaf firaashii yookaan ispoonjii xiqqoo jabaataa ta'e kan yeroo daa'imman irra ciisan kan gadi hin seenne kan baay'ee lallaafaa hin taane yookaan firmi beed kan jedhamu wantoota akkasii irra raffisuun gaariidha. Akkasumas daa'imman harma haadhaa hodhan akkasumas talaallii argatan carraan isaan dhibee kanaan miidhamu kanneen biroorra ni hir'ata. Kanaafuu amma daa'imman aannan tasaa yookaan foormulaa dhuganirra kanneen harma haadhaa hodhan carraa isaan dhibee kanaaf saaxilamuu gad bu'aadha jechuudha.
Kanaaf harma haadhaa ho'isuun baay'ee gaariidha. Daa'imman talaalchisuunis talaalli akka fudhatan taasisuunis baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasumas umurii ji'a tokkoon booda yeroo daa'imman raffisan haadha buddeenaa yookaan injiraan naatii afaanitti qabachiisu. Waa'ee kanaan dura kaasne irraa faayidaa haadha buddeena daa'immaniif kennu yookaan injiraan naatii jedhamu ishee daa'imman afaanitti baatanii rafan isheen kun faayidaa qabdi. Waa'ee ishee kana qobaatti viidiyoo hojjedhee qaba. Isa ilaalaa. Haa ta'u malee faayidaa haadha buddeenaa yookaan injiraan naatii kana keessa tokko daa'imman akka tasa du'anii hin argamneef ni ittisa jechuudha. Inni gara biraan hanga waggaa tokkotti daa'imman damma nyaachisuu dhiisu. Hanga waggaa tokkotti daa'imman damma yoo nyaatan maatiin keenya maal jedhu afaan hiikkatu jedhu. Haa ta'u malee kun maalirraa kan ka'edha? Dammi baakteeriyaan kolestiriidiயம் botuliizim kan jedhamu bakka itti wal horudha. Bakka inni keessatti wal horuun beekamu jechuudha. Baakteeriyaan kun immoo akka daa'imman afaan hiikkan akka daa'imman gogiinsa garaa godhatan akka daa'imman tasa du'anii argaman kanneen godhan keessaa tokko waan ta'eef hanga waggaa tokkotti gonkumaa daa'immaniif damma kennuun gaarii miti jechuudha. Akkasumas yeroo raffisan uffata itti baay'isuun qaama isaanii hedduu ho'isuu dhiisuu. Avoid overheating uffata itti baay'isuu hin qabnu jechuudha. Itti qorruus hin qabu baay'ees itti baay'achuu hin qabu jechuudha. Uffata itti baay'isuun daa'imni sun akka tasa affaname yookaan bokokee akka kan taasisan keessaa tokko daa'immanitti uffata hedduu baay'isuu jechuudha. Inni gara biraan tamboo mana keessatti aarsuu dhiisuu. Mana keessatti namni tamboo aarsuu yoo jiraate daa'imman carraasaan tasa du'anii argamanii ni dabala jechuudha. Tamboo qofa osoo hin ta'in aara adda addaa fakkeenyaaf kanneen akka cilee yookaan kasala kan jedhamu kasala mana keessatti aarsuun nutti waan nutti dhaga'amuu dhiisuu danda'a yeroo kasalli sun aaru garuu daa'immaniif wanti sun dhiibbaa guddaa fiduu qaba somba isaanii irratti. Akkasumas aara kasalaa qofa kan aara cilee qofa osoo hin ta'in aara kanneen biroo kanneen akka buttaa gaazii kanneen aara adda addaa qaban kanneen akka mukaan fayyadamanii yookaan qoraaniin fayyadamanii abidda bobeessuun mana daa'imman jiran keessatti aara adda addaa aarsuun akkasumas kan itti nyaata bilcheessuun dabalatee mana keessatti aarsuun gaarii miti jechuudha. Dhibee kanaaf saaxiluu mala. Kanaaf wanta akkasii fayyadamne taanaan kiichin yookaan mana itti nyaata qopheessuun qofaatti mana xiqqoo ishee ruumii xiqqoo ishee qopheessuu barbaachisa jechuudha. Mana daa'imman keessa rafan keessa jiran keessatti waan akkasii aara wayii aarsuun gaarii kan hin taanee fi daa'imman akka tasa lubbuu isaanii dhabanii argaman kanneen taasisan keessaa isa tokko jechuudha. Kanneen kana goonaan parsantaa 60 hanga 80tti tasa du'anii argamuu daa'immanii hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Hedduu galatoomaa chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Barnoonni asiin kennamu waa'ee fayyaa daa'imman irratti hedduu isin fayyada. Kanaaf hiriyoota keessan kanneen daa'imman qabanis affeeraa galatoomaa.